Faarsee bulaan dhiyeenya kana obbo Jawaar Mohaammed irratti duulaatiin jiran kun faarsee bulaa gostamii. Faarsee bulaan akka malee haasaa jiru akkatti gartee qabaa ganna lakkisaa jechaa jiru kun gosa kamii waan joomee waliin laalla. Obbo Sa'aad illeen dhimma kana irratti waan je'ee yaada kan nateetu jira. Haasaa isaa isin dhageessuu duramee gosoota faarsee bulaa kan Jawaar Mohaammed bakka sadiitti qoodee uummata gurra buuse kana gurra isin buusuudhaaf dhufne. Kana keessaa warri obbo Jawaar Mohaammed dabalatee Oromoo qabsoo Oromoo irratti duulaatiin jiru kun warri abbichuu jechuudhaaf gartee qaawa gartee keessaa waa laallatu barbaada gartee tattaafachaa jiru warra kamii waan jiru haasaa kana keessaa yookaan gosoota faarsee bulaa obbo Jawaar bakka sadiitti qoodee kana keessaa warra kam akka ta'e laallamee kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya turtiin waliin taasisan naaf irraa teenya kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya kaleessa obbo Jawaar Mohaammed faarsee bulaan bakka sadiitti qoodame jechuudhaan addeesseetiin jira. Tokkoffaan amanaadha warra gartee itti amanee jechaadha. Lammaffaan nyaataadha. Sadaffaan abdataadha je faarsee bulaan kadura haa inni amanaa je'een kuni warra gartee guutumatti sirnichaa fi gartee warri aangorra jiru warroon sirrirra jiru guutumaan guututti gartee itti amanee warra gartee gabbaru jechuudha. Warri gartee gochaan bilisignaan itti jirtu kun ajjechaan bilisignaan itti jirtu kun buqqaatiin uummata buqqisaatiin jiran kun hanni isaan itti jiran kun gidiraan uummata irratti oofaatiin jiran kun seera malee gartee abbaa filasaa fedhalitti qabanii akka fedhan godhuun isaanii kun shamarran gudeeduun isaanii kun wanni hundi isaan gochaatiin jiran kun waan sirriitti jee warri kun itti amanee aangoonni isaanii kun hundi warra sirra jira jee itti amanee warra sirna gartee gabbartiidhaa gaggeessaa jiru jechuudha. Warra sirna kana gabbaraatiin jiru jechuudha warra amanee jechuudha warra kun. Warra kanaa kana ammoo wartee gorsinaa takkaa gorsinee jalaa qabnaa bilisignaa jalaa deefna yoo jettanii hayyaa addan taate daranuu maraatuun tun itti hammaatti gorsumaa fudhatuu hin dandeenye warra kun ammoo takka waan biraa dhagoon fedhan jee warra kun hanguma muraasa hanga kun ammoo jee yoo gartee gorsinaa takkaa gartee itti himneeti gartee dhugaan jiru tanaa tun sobaa yoo jetteen jee maraatuu itti hammaataa jee warra kanaaf marraa yoo itti dhiisantu irra furmaataa jee lamaffaadha warra nyaataa jedhamanii jee warri nyaataa jedhaman kuni warra gartee sirriitti gartee sirna kanarraa waa dhudhaa jiru takka waa gartee alanfataa jiru jechuudha. Itti gannaqaa jiru jechuudha cello takka akka malee waa irraa kuufataa jiru jechuudha. Warra akka malee irraa waa dhudhaa turee fi ammallee itti jiru jee warra kun. Warra kun jee aagila jee jirru kun waan sirni kun ta'e hanna sirni kun itti jiru ajjechaa sirni kun itti jiru buqqaatii ilmaan Oromoo sirni kun raawwataatiin jiru shira bilisignaan uummattoota Itoophiyaa guutuu irratti hojjetaa jirtu warra sirriitti beekanidha jee. Warra kun san qofaa miti jee warra aangoota gurguddatti illee hedduu dhiyaatanidha jee warra kun paablikaali gartee gabbee sirna kana hin arrabsu jee maaliif faayidaa isaa sanaa jalaa tuqama faayidaa sanaa jalaa miidhama paablikaali gabbee sirna kana gartee akkana jee hin dubbatu garuu keessaan ni dalaga jee dhugaan jiru tana boo ni tokkanatti irraa dhugaan jiru tana adiyyuu yoo waan akkanaa dubbanne yoo waan akkanaa goone waan akkanaatu nu galaa bada sababaa kanaa dubbachuu hin dandeenyu dhugaan jirtu garuu tana jee warra gartee gama keessaatiin hojjetu jee quufanii jiran jee kuufatanilleedha nyaatan irraa quufanilleedha heddullee irraa kuufatanidha saniifu paablikaanii yoo gabbee waan kana jee waan kuufatan kana dhabaaf hin dubbatu garuu gama keessaatiin ni dubbatanii jee kasadaffaadhaa kana jee amma abdataa kasadaffaadhaa maal jeeti abdataa أو أبدتها أنا والله أنا من عايزة قصد فادا كنجي أبدتها رجع قرتي ورا قرتي لما فارسن خيسان دام سفي حنا في شبو جرهم دلقا جروا هون دقرتي جرهم سيف ما جور لما فارسن ورا قرتي نياتا جامسون ورا أبدتها جامكون قرتي ميغو أبدتها لا لا قا أبدتها كوني ورا قرتي أو خاصاتين جرو جي قرتي ورا أبدتها جامكون ورا قرتي روبا خيسان أوكي خاص roba kana keessa dhukkeen tun akkati bul irraa itti bir wiga warra roba keessa gartee dhukkee afuufaa deemedha jee warri kun akka gartee warri nyaataa sun argateetti garaa kiyya guuttadhee waasaan madda jedheeti akka malee gartaa wattakka uffuman qabu jechuu akka gartee waa azooraa deemu dhukkeetina azooraa deemu jechuu warra kanaa kana jee warri kun warra sirna kana mormu warra sirna isaanii warra sirna bilxiginnaadhaa kana mormu nama sirna bilisignaa kana gaafii waan akkanatti hirtan gochi keessan kun waan fokkota jee dubbatullee hanga danda'u daammacaatiin deeme jechuudha. Arrabsaatiin deeme akka fedhetti dhukkee irraa kaasaatiin deeme jechuudha. Warra aangorra jiru kan ammoo yoo barbaade ol fuudhee barmaleekatti qixxeessa jee hanga danda'u faarsaatiin deeme jee warri abdataa jedhamu kun jechuudha. Maaliif kaayyoon isaa akka warri nyaataa nyaatatanitti garaa kiyya guuttadha jeeti hulee xiqqishoo gartee qaawa yaaracha argee yoo barbaade beekigaa odonan furda joo harki irraa jira. وين دقيقة فرد جيه ودون نهر كيسا خنا تشري بيه قرتي هنگا فيرو خارب سخنا سربسا خدام مجوانس دام مجا إيجا دوكي خاسا إيجا ديموتي
harki raajitu wanda beek abdiidhan itti deemaa jira waan ta'eef abdii gartee akka nyaataan nyaatee garaa guutuu seentiin anillee waar gadda jee deemaa jira waan ta'eef haga dandahu waa daammacaa deema jee warra kun abdataan kun abdataa kana yahamaan kana jee kadhukkee dooraa deemtuun egaa abdataan kuni warra kanaa kana jee sabni gartee inni kana godhuufillee hanga warra kanarraa nyaatee garaa guutatutti yookaan ammoo dhabee garaa isaa muratutti fiiguu batachuu egaa dhukkee kaasuu nama daammacuu abbaa fedhe gafuudhee kaan ol fuudhee akka fedhe godaa deemuu kana hin mundiisuu jee hakkanaa kana jee aboo toobat dhugama oromoodhaa as deebii obboleessa gochaa ati ammaan tana eegalte kun gocha sirriitii miti waan sirriitii miti obboleessa kiyya oromoon akkana tahaa jirti bilisignaan akka nama godaa jirteettee yoo dhuguma inni beeku dhuguma inni gartee duraan dubbataa jiru tanaa itti himte jee jarru kun sirraan fudhatu jee bar hedduu ulfaata jee warra kana gorsuun maraatee jira jee bakka owwa hamaa keessa jira jee waan kana hanga guutatutti egaa hanga garaa irratti kana guutatee bakka gartee nyaataan geessan ga'utti takkaa gartee dhabee agabee gartaa qullaa ba'utti ilmuun dhaabbatu yoo warra kun warra akkasitti owwa haasaa jiru jechuudha ammoo warra amma Jowaar Mohaammed irratti duula bane kun warra kamii naaf hin galle egaa warra amma Jowaar Mohaammed irratti duula banaa jiru kun paartee bultoonni warra kami warra abdataa kana moo nyaataadhaa miti nyaataa hin taane amma dura gana maal nyaataa oma bilti gana irraa wanni nyaata dhubattee bara akka duraanitti illee miti nyaataadhaa miti warri amane salaa warra isgoo jee biltiginnaa sirna gabbartiidhaa ganamaa galgala yaa biltiginnaa kana gaannu bulchiti warra sirna biltiginnaa gartee uummata gatu kana gartee abbichuu warra sirna gabbartiidhaa gaggeessaa jiru warri gartee abdasaadhaa warri amaanaadhaa sun warri gartee nyaataadhaa kun dhiisaa agala jeeruun warra aangoota gurguddatti illee dhiyaatu jee warra sadaffaadhaa ka joorjeen kun abdataa kana abdiidhaan itti deemaa jira uraa keessaa waa achi argeeti wanni sun ibiddaa fi harka irraa murtii fi kanaa otoo hin beekin ittachi hitataa jira hanga waan san qabee takka harki irraa citee takka agartee waan san argatee garaa kana keessa buusutti oo'a kaasuu waan dhiisu jeen warra kana gorsullee hin danda'amu jee kanallee warra gartee amaanaa sanii fi warra gartee abdataa kana wanti godhuun akka malee ulfaata jee kaneessa akka malee fanii namaa taatee turte dhimmoo kana ilaalchisuudhaan sa'aat waan jee yaada kana taate jiruutu jira kabajamtoota jira isin dhaggeeffattoota keenya yaada keessan kana taate turtiin waliin taasisa. Sen hoogganaa ture gahee leencaa ka qabu gahee olaanaa ka qabu isa jechuudha. Yoo an Jowaar Mohammeditti bu'e rabbiin naa balleessu jedhee warreef abaaraa tures kaleessas isinuma jechuudha. Jowaar Mohammed saba kanaaf aarsaa wareegama guddaa nama kaffale. Jowaar Mohammed biyya keessa taa'ee qabsaa'uu hin danda'a garuu haalaa fi sirni biyya san keessa jiru biyya keessa taa'anii biyya keessa qabsaa'uu danda'anii miti. Kana ka jenne maaliif? Kaafoo laalaa waajjiraalee isaanii meeqa jalaa cufan, miseensota isaanii meeqa jalaa hidhan, meeqa jalaa ajjeesan. Addi bilisummaa Oromoo jaarmaya siyaasaa Oromoo hangafa. Jaarmaya kabaja qabu. Jaarmaya Oromoo saba uummata Oromootii miti sabaaf sablammii fi biyya akka as global Oromoo bakka bu'ee jaarmaya beekamu. Har'a jaarmanyi siyaasaa addi bilisummaa Oromoodhaa biyya san keessatti miseensotaaf deeggartoota isaa walitti qabee haasofsiisuu danda'a kana naa hima. Egaa dimokiraasii eega jenne biyyi amma fakkeenyaaf jecha tokko mallee irra deebi'ee dubbadhaan. Dooktor Maraaraan Ihaadigiin maal jedhe? Gaafa filannoo bara 1997 san. Ihaadig ከጫካ ወጣ እንጂ ጫካ ከጭንቅላቱ ውስጥ አልወጣም ጀደ ያ አስተሳሰብ ጀቹ አይዲዮሎጂን ኢሳያ መለኩ መደንቀራ ሰንት ያደን ጀደ ዳስቦራን ተናሞ ቢያ ቃማን ባደ መለ ሰሙን ባለ ጀቹ ሰሙዳን አሜሪካ ከስ ጅት ላላመላ አውሮፓ ቢየ ወስተርን ከስ ጅራን አም ቢየ ጀርመን ከስ ጅራን ቢየ ጀርመን ከነ ከስ ፓርቲ ቶር በሰደት ወልቱ ጅራ አከበር ባደን ኢፋት ቢሊሳን ዱበተን ወን ኢሳን ረት ወል ሞርመን አሞ ዋን ገርተ ሰበከረ ኡመተ ኢሳኒ ፈየዱ ፎየሱ ኡመተ ፈየደማ ታሲሱ ወረ ገሊ ግዱ ገሌሳ ቀቡ ጀቹ ኢል ኡጆለ ዲዲ ቆፋ ተውቲ በርኖታ ፋተውቲ ዲነግደ ቢየቲ ተነረ ጉዲሱ ረቲ ወልዱር ዳበተነ ወል ሞርመን ቢያ አሜሪካ ሰከሱም ኢሲን ያዱ መከና ሞርማ ጅርተኒ በር ቢየ ኢትዮጵያ ከሰ ዲሞክራሲን ወን ጀደሙ እንጅሩ ፈከነ ሲኒማ ሀቢቦተቲ ጉያ አዲዳን ነመ ተዋኖ ሞቱማ ገለጅሩ ሞቱማን ተዋቴ ፖሊስ ጣባ ከስ ጅሩ ጎቶ ኦሮሞ በቃ ሂዳዳ ባሲ አጀሰን ስርኝማ ብልጽግና ሳን ፈርሰንኩ አጫሉ እንደ ሳይኑቱኛት በቴ ኡርጌሳ ነሙ ሚዲያ ረታኤ ሚዲያ መሳንረት ተፈረኛ ያሰው
galgala manaa fuudhanii karaa shanananu. Abbootii gadaa Oromoo karrayyuu jilbiinsachiisanii bakka takkatti karaa shanananu. Jaratenna mee dhaabbanne of haa dhaggeeffannu. Jaratenna mee dhaabbanne haa of ilaallu. Biyya Ingilizaa namni isin hin jedhan jiru. Biyya gala maatii keessan ziyaaraa. Nuus yoo carraan dhugee nullee galuu dandeenya bara. Yoo haalli nu mijjatee biyya keessa dhugatti dimokiraasiin isa walqixxummaa jedhamu dhufe namuu biyya ofii san ni jaalata. Garuu gaafa biyyatti gallu kana ammoo galuu barbaannu kana hin dubbatin mootummaa sin mormii sirna kanas hin deeggarin. ዝምታ ወርቅ ነው ይደማር ጨልሱን ጨልሰ ቡርቃ የቡርቃ ዝምታ ጨልስቴ አፋንኬ ቀበቴ ገሉኑ ዋንተ ኮበር ዋን ጉዳራ ገሩ ወነት ዱበቱ ፊ ወነት ፈከስቱን ዋን ዱገራ ፈጋት ዱገራ ስሪ መለ ዋን ፈጋት ይቹ ላል ያደ ምርሙን እንደተበር ዮ ዱገቲ ሰበከነ ፈየዳ ኡመተ ከነፍ ቡአቡ ሰከጀቱ ታተ ተርሲሙ አራ ባፈዱ አይዲዮሎጂ አራ ባፈዱ ዋን ገርቴ ፓርቲ ብልጽግና ለጫላ ዋን ገርቴ ኢስፍሮተ ካርታው ከን ማኒፌስቶ ሰጀኑን ከጃዋሪስ ካጫሉ ከአባፈ ደከጫሉ ፊደሉ ገባይ ኡመተ ከራክራይቲን ገመ ዲሞክራሲ ጨስሱ ደንደቱ ከራከና ዮደምኔ ዮ ምንስ ይለያ ሲደገፈቲ ማለጊ ኑንዲ ሚነባ ጂያሰገን ቱርቂ ተላለን ሆጂዳን ሆጀኔ ነመቶ ኮጫሌ አርገሙ ደመለ ኦቦሌሰ ከከሌሳ ገሩ ባይዞይ ዲፍ መናቁናቲ ኦዶ ጃወሩ ነማ በዳጁ ከተውታቴ ሀር ኦሮሞ ቢራ ገለታ ሀደሙ መለ ሰባብ ሰብለሚና ከሲዳማ ሰባብ ሰለሞኒ ደቡቢ ከነከስ ይጅራን bakka hunda jiran affaari Sumaaleen isaa ta'uuti Jawaariif galata guddaa qaba. Maaliif odoo inni qabsoota hoogganuu baate PP'n hin bilisomtu gabrummaa yaadiktii pellefi jala jetti jechuu harallee. Sidaamaan naannoon taatu turte. Sabab sablammoota biyya san keessa jiran xiinsammuu isaanii dammaqsee akka mirga isaaniitiif falmatan akka Oromoo cinaa dhaabbatan qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatan qabsoo qarruu cinaa dhaabbatan kan qabsoo san hoogganaa ture gahee leencaa yaambassaa dirshaa ያለው ጃዋር ነው። ጃዋር ሲያራ ማል ta'uu qaba. Galatoomii jechuun qabda jechuudha. Namni irra Jawaar irratti dhagaa rukuun odoo waaqa guutuu fi jaarraa abbaa gadallee qabrii bahanii dhufanii dhagaa irratti irraa gara duubatti hin deebi'u jechuudha. Wallaahi wabillahi. An kan eega kaddaa. Irraa duubatti hin deebi'u. Maaliif kana isin hin jedhe? Jawaariin irra ulfaadhu galatoomii. Asiin nu gahuu keetiif. Sabab rafe ummata muge dammaqsidee sila ummata waggaa 20 dammeessine kana miidiyaa dhaabee ummata kana dammeessee daasboora bakka adda addatti sababa afooshaatii fi waldaa jinnii jaarmaa siyaasaatiin ummata faca'ee jiru kana hunda bakka tokkotti waliin nu qabdee aarsaa san qeeroon aarsaa san kafalee lafee isaatii fi dhiiga isaa jiksee sirna baankii fi hanga funyaanitti dhabte san hoggantee sirna san nurraa kaasuu keetiif iyyuu akka nu biyyatti galluufuu carraa nu uumuu keetiif galatoomii nama jedhamu qabu malee nama abaaramuu qabu miti. Please Oromoo maal taatan? Akkamitti mi afaan kamtu si danda'e abaarsa kana hunda haasawa kana hunda nama geessisa Oromootiya. Kanaaf namni dhugatti biltsiginnaa faarsee silaa irraa fayyadamuu danda'uu fi bu'aa guddaa argatu ka qabu ture Taayee Danda'a Hangaasaa Ibraahim ka abbuutaati. Jarri sanuu gaafa ganama subii awwal warra kaasanii jechuudha. Isaanis kaayoo san itti namanne keessa seenanii yeroo argan waan silaa isaan yaadanii fi waan silaa isaan taajede sun waan ta'in waan arganiif maarsi jiranii jara galagalanii jechuudha. Shira hojjetamu, dhara uummata kanarratti hojjetamu, kijiba hojjetamu waan arganiif jechuudha. Kanaaf sirri kun har'allee borillee fitaanillee taanaan uummata Oromoo fayyadamaa taasisaa hin jiru. Gaafin ummata Oromoo gaafachaa jiru qe'ee sarratti abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'uudha. Qabeenyi isaa jalaa saamamaa jira. Seeraan ala lafti isaa irraa saamamee Oromoon hiyyeessataa jira. Maqaa investimentii haa ta'uutii maqaa garaagaraatiin kaadireen kaabineen warri tifoozoo mootummaan biyya san to'annoo isaatti ala baatee jirti. Kana mormuu jechuun nama nadabsiisu. Hojjettoota mootummaatiif mindaa dabalamu jechuun gaafii sirriiti. Gaafiin kun ammoo gaafii kiyyaa keetti osoo hin ta'in gaafii biyyattiiti. Doktorootaaf, barsiistotaaf, warra waraana keessa jiruufis, poolisiifis haa ta'uuti. Maaliif biyya san keessa infileeshinii jira.
Yawaga gishbati isa jennuun kun. Qaala'insi jireenya diimaan edda sappalaa ka jennuun jechuudha. Dhiyeessiin mootummaan dhiyeessuu fi mindaan jarri argatan walitti hin gitu jechuudha. Mana kiraa kaffalatee ilmi namaa waan nyaatu dhabee jira. Nu biyya diasporaa keessa jira. Biyya alaa keessa jira. Yoo gartee dalagattee nyaachuu hin danda'in mootummaan biyya baqaa kenna biyya Awurooppaa biyya Westanii keessa jirru. Waan nyaata dhudu daabboo ilmaan keetiif mootummaan bilaasisii kenna. Biyya Itoophiyaa keessa garuu kun hin jiru. Biyya kun hin jirre keessatti ammoo lammiilee keenya saba keenya uummata keenya gaaga'ama rakkoo isaan keessa jiran kana sirna kanaaf sirni kun sirna sirriitii mootummaan kun isa sirrii godhaa jira keeyrii gochaa jira jedhee namni afaan guuttatee mootummaa kana ciraa dhaabbatu wallaahi irraa qaanfadha. Tokko kana. Inni biraa kan jechuu barbaadu waan kun amma define destroy isa jedhan. Kaleessa sirni yaadiga. Yoo ati isa mormite isa caaltee ka argamtu taate taargaa sitti maxxansa. Sirni yeroo mallas ture sunis jechuudha. Maal jedhaa? Simawwan akka keessa hin jirre kana shoror keessaa hin jedha. Qaama yookaan Alshabaabii wajjin hojjechaa jirta yookaan ati abaa wajjin hojjechaa jirta hin jedhe simawwan akka keessa hin jirre kana taargaa sitti maxxansa. Fakkeenya fudhadhaa. Dimtsaachin isa mallee fudhadhaa. Irra gabaabaa isin hima. Gaafa Abubakar Fan qilixootti dhaman warruma karaa seera qabeessa ta'een mootummaa yaadii wajjin taa'anii warra mari'achaa ture warri dimtsaachin isa hoogganaa ture jechuudha. Ummatuma kana mootummaan waan isaan jedhuun dinnan wal dinan ammoo isin shororkeessotatti jedhamanii daballa. Har'a isinis kana godhaa jirtan. Isaanirraa waan takka wanni addaan jiru jechuudha. Yaada mormite yaada saniif deebii gaa kennu yaada sin caalu fidu yaada mo'ataa ta'e jechuudha. Yoo ka fiddu ta'e malee har'as soba dhara kijiba viidiyoo hin jirre Jawaar Mohaammed faannoo jiro jechuu ragaa maal qabdame viidiyoo jira ragaa jira jettanii dubbattanii miti. Faannoo wajjin Jawaar jechuu ragaan jiru ragaan qabatama kami fidaatiin agarsiisa. Maaliin hojjechaa jira? Bifa kamiin hojjechaa jira? Caasa kamiin hojjechaa jira? Murna kam guruupii kam wajjin hojjechaa jira? Kophaa isaati moo akka sabatti hojjechaa jira moo akka murnatti akka garitti hojjechaa jira moo eenyu wajjin? TPLF wajjin garamiin hojjechaa jira? Wanni amma deemaa jiru kun hundi kaayoo fi akeeka qaba jechuudha. Biyyi Itoophiyaa dhugaadhaa biyya qaala'insi jireenya keessa jiru biyya dinagdeedhaan kufaatii hamaa keessa jirtu. Fakkeenyaaf mootummaan bajata hin qabu yoo jedhe okay abbaan barbaade gara barbaadetti ibsuu hin danda'a. Amma muummichi ministeera Abiy Ahmed fakkeenyaaf biyya Faransaay dhufanii jiran. Har'a immoo Itaalii jiran. Biyyoota warra lixaa warra westernii naatoo misoosota naatoo ta'an kana wajjin muummichi ministeera hojii dippiloomaasii uumuu deeme. Kaayoo muummichi ministeera deemeefillee beeka. Kaayoo inni deemeef tokkoffaa maalidha? Biyya fakkeenyaaf Raafaayil Xayyaarri jedhamu xayyaarri lolaa biyya Faransaay doolaara miliyoona 100 waliin bitta isa tokkicha. Gaafa isa bittu xayyaara kana qafoo qofa hin bittuu beeki. Meeshaa waraanaa inni baatee deemullee wajjin bitta. Mallaqa guddaan bitta. Kun maa bitamee birmadummaa biyyattii ittiin tiksuu bitame. Kun gaariidha. Waan deeggaramuu qabu. Waan jajjabeeffamuu qabu. Garuu mootummaan ammoo waan hundayyuu ka godhuu dandeettu gaafa rakkoo keessoo gaafa jennu rakkoo Oromiyaa keessa jiru furtee kan naannoo Amaaraa jirtu furtee kan naannoo Tigraay jiru furtee biyyi guutuun nagaa taate. Biyyi diinagdee gahaa qabaatte. Achi booda waan kanniin godhuu dandeetta. Har'a fakkeenyaaf Itoophiyaa fi Eertiraa walitti gaariin jiran. Ammallee lubbuu ilmaan hiyyeessaa gabbaruuf qophiin guddaan godhamaa jira. Lolli Eertiraa fi Itoophiyaa gaafa eegale kan ammallee achitti dhumuu deemu ilmaan hiyyeessaati. Maaliif kutaa 10ffaa qormaatan jirre si qormaatan qabxiin siin dhufu abbaan kee faamiliin kee nama 8 nama 10 nama 7 qaba nama 8 qaba. Ijoollee 7 dhiisee si qofa xaaruu hin danda'u. Dargaggoon abdii kutatitu hundi gama lolaatti deemti jechuun kan dirqiin ka guuraa jiran kan masiin argaa jirtan kan hidhanii birrii 50,000 jedhanii maatiin akkasitti baasee kan Liibiyaatti kan Maarritti kan biyya baasee ijoollee kun Liibiyaatti amma miliyoona gaafachaa jiran. Maatiin lafa gurguree qabeenya qabu gurguree maallaqa itti argaa jira. Kun achiin gara Suudiitiin baaratti dhumaa jira. Kana hunda haala mijeessee haala saaqee kan hunda hojjechaa jiru qaama mootummaa biyya amma bulchaa jiru jechuudha. Lolli Eertiraa wajjin eegalama dhibbaan dhibbatti eegalama. Kana hin shakkina. Muummichi ministeera hojiilee dippiloomaasii kanneeniif dhufe. Itoophiyaa weerartee laga Asabiin deebisachuudhaaf murannoo kutannoo amarra jirti meeshaalee waraanaa gurguddaa bitachaa jirti Itoophiyaan. Garuu gaaf lolli kun gaggeeffamu lubbuun ilma namaa 10,000 miliyoonotaan lakkaa'amu
Gaga ama rakabu dibandi batti bekama jechu lola badummi agarre jirra lola denga dananu Tigray keessatti deemaa turre agarre jirra kun dibandi batti ta garuu attention kanaatuuf jecha hayyoota Oromoo qabsaa'ota Oromoo sila arra isaan galanni isaanii malu sila siidaan isaanii dhaabbachuu malu kanniin hunda ammoo salphisanii huccuu irraa baasanii irraa mulqanii hojii makaleessa isaan hojjetan san galaala nama galata namaan beekne galata rabbii illee beeku namni rabbii sodaanne innuu ka sodaatanii jedhan namoota akkasii kana isaanuu ka sodaatan dhugaa dubbachuudhaaf afaan kamiin irra ragaa malee soba laal soba hin fakkaanne bar osoo fakkaate illee dhugaadha bar Jawaar Mohammad faannoo kam hojii hojjechaa jira Tigree tam hojii hojjechaa jira Oromoo kamtu warri TPLF wajjin dalagaa jira jaarmeen siyaasa abbaan barbaade dalaguu danda'a sun ni ilaaltu akka sabatti akka ummatatti Oromoo kamtu faannoo wajjin dalagaa jira nuti ummanni Oromoo yoo tokkummaa ka qabaannu taate jedhee la jaarraa abbaa gadaa bakka tokkotti wal geennee yoo ka fincaan taate fincaan keenya akka galaana ta'ee isaan kana fuudhee biyya keessa dhiqee dabarsaa jedhe Oromoon gargaarsa saba biraa hin barbaadu kophaa isaallee kaleessas ka'ee hojiin agarsiisee jira Oromoon ammallee yoo of ta'ee tokkummaa qabaatee waliin ta'ee waloon ta'ee qabsaa'e dhugaa dubbachuuf kana mallas illee jedhee jira yoo Oromoos babaqqa yaala kan baqqa militariin Afrikaallee akka dhufu taate humni tokkollee isa deebisuu hin danda'u jedhe kun dhugaa haqa jirtu kana ka beeku ammoo nama barate hayyuu waa xiinxalu hayyuu gartee waa raagu waatti mul'atutu beeka jechuudha humna Oromoon qabu jajjabina Oromoon qabu tokkummaa uummanni Oromoo qabu jechuudha garuu akka tokkummaa sun dhufneef ammoo sirnoonni amma biyya bulchaa jiranii fi kadabaranis Oromoo addaan qoqqooduu biyya daasboora keessatti isaa ta'uuti biyya keessatti isaa ta'uuti waliigalteen akka hin jiraanne godhuudha kun maaliif kana jechuu dandeenya har'as ka jechaa jirru maali nuti ka jechaa jirru bar abiyyi biyyan bulchinii abiyyi achaa dhabamuu daaraa ta'uu ka jechaa jiru jiru bar kaayyoo ummanni Oromoo kaleessa qeerroon irra wareegamte san gaafii ummanni Oromoo gaafachaa ture san nu bakka bu'e Oromoo bakka bu'e achi jira kanaafuu Oromummaan tun hin reebamin hin ajjeefamin qabeenyi isii jalaan saamamin Oromoon hiyyoomatee daabboon kadhatiniidha kanu jechaa jiru bar Oromoon ifaaf bilisaa yoo kasochoo taate nuti sirna biltsiginnaallee miti Chaayinaa irraallee osoo sabalmi hararraa maan dhufne hararii uummata miliyoona gimaash biyya Itoophiyaa jedhamtu san yoo ka bulchu taate seeraa fi heera biyyattii konstituushinii kabajee olaantummaan seeraa kabajamee poolisii makkalaakayaan raayyaa ittisa biyyaa siin jettan kun hundi seeraa fi heera isaa kabajatee reebamuun ajjeefamuun saamichoo ka dhaabbatu taate ummanni hararii yoo dhufee na bulcha ani hin qeebalaan sanirraa dantaan qabu haqa sammuun keenya akkasitti jenne dimokiraasii sammuu keenya keessa hin jiru jechuudha maaliif biyya san keessa waliin bulaa jira jechuudha biyyoota Awurooppaa kana keessatti namni tokko gurraacha isaa ta'uu adii paaspoortii lammummaa biyya sanii eega qabaatee isarraa dhufee miti siyaasni isaa amansiisaa taanaan ummanni biyyattii gabbee filata lammii biyya kanaati miti jedhee namni isa mormu hin jiru jechuudha kanaaf nuti gayyachaa jiru har'allee hayyoonni Oromoos gayyachaa jiran biltsiginnaan biyyan bulchinii biyya raayaatu miti biltsiginnammaan tun dhugaa Oromoo haqa Oromoo san fuutee maaliifi nuti garagalteedha maaliif garagaltee nu ajjeestidha maa nu saamtidha maa qaif qabeenya kennarraa nu buqqaastee nu ariitidha dargaggoo Oromoo maa hojii dhabsiistidha dargaggoo Oromoo baaraa fi iraata qurxummii maa gootidha gammoojjii keessatti ilmaan Oromoo maa dhumanidha maa biyyarraa baqanna maa har'a wallahi isinii maami daasbooraan asirra teettee afaan bantutuun jechuu bilisummaa biyya sitti dhabde biyyaatitti argatte akka barbaade dubbatte akka barbaade jiraatte sodaata akka malee garuu biyyi keenya arama biyyi akka biyya Awurooppaan keessa jiru tana naatatu barbaada fedhiin kiyyaawuun kiyya akkas akka barbaade sa'aatii 24 sochoota akka barbaade gabbaatee hojjettee bocattee galta akka barbaade dubbatta namni si reebu hin jiru namni si dhiitu hin jiru garuu haga seera cabsinitti faranjiin tun biyya faranjii kana keessa poostaan si dhufa amma fakkeenyaaf poostaan adda addaa waajjira garaagaraa irraa si dhufa gaafa waajjira garaagaraa irraa si dhufu poostaan tokko suuraa qaba akkuma quraana irra suuraa ayaanni jirutti jechuudha keeyyata seeraa fi heera biyyattiitu matallal poostaan cal'isee xalayaa tokko biyya kana sitti dhufu gaaf si dhufu chaarjii isaa ta'uutii ka ifaa isaa ta'uutii ka maarra isaa ta'uu bakka marayyuu wanni martoota si dhufu seeraa fi heera biyya kanaa keeyyata akkanaa paragiraafii akkanaa ka guyyaa akkanatti uumame ka bakka akkanaa paarlaamaa akkanaa caffee Oromiyaa taa ta'u ka federaalaa akkasii si dhufa biyya kanatti san kabajjee achirra dhaabbattee
dhimma san xumurata jechuudha. Biyya Ameerikas biyya hunda keessatti akkas poolisiileen gaafa dhaabee waasi adabuu barbaadu yoo ati seera cabsite seera sana dhaabbatee hundaa'ee ragaatti qabaate ragaan alattoota akkas godhuu hin danda'u jechuudha. Biyyi keenyas akka akkas taatu barbaanna. Biyya keenyatti ammoo olaantummaa seeraa wanni jedhamu hin jiru. Mootummaan olaantummaa seeraan kabaju poolisummaan biyya san keessa jirtu milishaan seeraa fi heera biyyattii sanii hin beekti. Mee seeraa fi heera biyyattii sanii kan poolisiin Itoophiyaa. Kanaaf dhaabbannee of ilaaluun dirqama diinii bar dhugaa dubbachaa jira. Maaliif akkasitti yaaduu qabna. Biyyi keenyallee biyya dimokiraasii biyya akka Awurooppaa tana ta'uu qabdi malee kajaaduu qabu. Murni tokko guruupiin tokko qofti isa faarsee kun nugusa kun mootiidha jedhee sirni kun borganama deemuu danda'a. Yeedaalu kun abbaddeen zalaalam hin jiraatu bilisiginnaan. Kan amanuu qabna sammuu keenya keessatti. Sirni zalaalam jiraate addunyaa kanarra hin jiru. Rabbi qofa hin jiru. Hundi isaanii gaggeeffama. Waggaa 20-30 mul'chite yeedaan. Dhima tara hundi isaa. Gadaafiin faanis taran. Husni Mubaarak faanis taran. Dargiinis tare. Yaadigis tare. Sirni kunis ni deema. Zalaalam hin jiraatu abadan. Yoo ummataaf tola dalagee biyyi dimokiraatessee akka Mister Maandeellaa fatti biyyi isaanii dimokiraasii godhanii mootummaa cimumsaa dhaabanii mootummaa dimokiraatawaa ta'etti filannoodhaan kan kennan taate biyyi ni dimokiraatumti. Akkas ammoo ta'u daldalaan tifoozoo biyyi sun guutuun biyya tifoozoo hin jirtu jechuudha. Kanaaf biyya san keessatti sabni keenya ummanni keenya haga fayyadamaan ta'initti sagalee ummata keenyaaf ta'u irraa duubatti hin deebinu. Ummata keenyaaf saba keenya miidhamaa jiruuf abadan sagalee ta'u irraa duubatti hin deebinu. Sagalee saba keenyaaf ni taana. Dhugaa wajjin haqa wajjin ni dhaabbanna. Abarras bonus taanaan jechuudha. Warri ammoo faarsee bultoonni jechuudha dhugaa dubbachuuf sa'aatii 11 sa'aatii aduun dhiitatti. Amma fakkeenyaaf kaasettii sirba siin sirbitan kan amma eenyu sirraa bitame. Bilisiginnaan nu sirraa bittu. Naamana bilisiginnaa maanoo sitti suustee sitti fayyadamte. Achi booda deebitee loommanni Oromoo sin taqabbalu sin qeebalu. Wanni ati achi argattu takka illee hin jiru. Wanni jaawar uummata Oromoo godhe tokko illee hin jiru. Yoo galatoomi jettee malee nama jawarin galatoonfatiin Abiyyiin galatoonfataadha.